Hi family jira jirtu my family hi guys kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattanii ammallee jiraadha. Har'aan viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe tokko viidiyoo akkaataa bilbila keenyaa beeksisni irra dhufee nu rakkisu ofirraa cufuuf nu gargaaru isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqabarra hanga xumuraa na faana tura obsaan dhageeffadha. Yoo obsaan dhageeffattan beeksisa bilbila irra dhufee nu dararuu nu rakkisu. Yoo nu aappii garagaraa keessa seennu beeksisni bilbila irra seenee nu rakkisa. Kanaaf haala salphaan ofirraa cufuu fi kiroomii keessa gallaa jechuudha. Kiroomii isii kana jechuudha. Kiroomiin isii kana kiroomii keessa galla. Kiroomii keessa gallee ofirraa cufuu dandeenya jechuudha. Egaa tuqaa sadii gubbarra jirtu kana hin argitan jedhee ilaala arga. Tuqaa sadii tana tuqxanii al takka. Tuqaa sadii tana yoo tuqxan immoo as gad deemtanii jala kana akkana ol harkistanii saayit siiting ta'etu kun jala kana jirti. Saayit siiting jettu mallattoo saayit siiting jettu tana jechuudha. Mallattoo saayit siiting jettu tana isii al takka gad tuqxanii jechuudha. Erga isii gad tuqxanii immoo haala kanaan isinii dhufa. Mallattoo saayit siitingii tana kunoo asitti ammallee saayit siiting jettu tana tuqxanii jechuudha. Akkanumatti gadi ol harkistanii beeksisa keenya ofirraa cufuu jechuudha. Akkuma asitti argitan kana iddoo kana tuqxanii jechuudha. Beeksisa bilbila dhufee nu dararu bakka kanarra keessan yoo asirra yoo jiraate allaawu bakka jedhu kana yoo irra jiraate beeksisni bilbila kanarra dhufee isin rakkisuuf banaa jira jechuudha. Heeyyama kennuufi jechuudha bakka kana yoo jiraate. Isin immoo bulook bakka jedhu kana argitanii bakka kanarratti of gootanii jechuudha. Ka jala alla'uu kana dhiistanii bakka kanarra of gootanii ofirraa cuftanii jechuudha. Bakka kana yoo ta'e bakka kana akka amma isin argise kana bakka kana yoo ta'e beeksisni banaa jira jechuudha. Bakka kun beeksisni irra dhufuu hin danda'u bilbila keenyarra jechuudha. Akkasitti ofirraa cufnaa jechuudha. Beeksisa haala salphaa kanaan beeksisa bilbila keenyarra dhufee nu dararu haala salphaa kanaan ofirraa cufuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo asittis bakka hin kunillee kan beeksisaati jechuudha. Mallattoon kun aaddis jedhu kun kan beeksisaati. Bakka kanarra yoo jiraate banaa jira jechuudha. Bakka kanarra yoo jiraate immoo cufaa jira ofirraa cufnee jira jechuudha. Isin bakka kana lamaan kan reeffi agarsiisanii fi isa kana bakka kanarra tarii keessan kanarra yoo jiraate asitti deebistanii jechuudha. Asirratti of gootanii ofirraa cuftee jiru. Aaddis are blocked on bakka jedhu kana isarratti of gootanii jechuudha. Haala salphaan beeksisa ofirraa cufnee jedhama. Beeksisa bilbila keenyarra dhufee nu dararuu jechuudha. Haala kanaan ofirraa cufuu dandeenya. Inni biraa immoo ammas inni biraa namoota asiin durallee viidiyoo kana hojjedhee jira. Ammas asumatti deebinee tuqaa sadii kana tuqnee kanatti harkisnee ammallee siitingii kanatti deebinaa jechuudha. Inni biraa immoo inni biraa ammallee saayit siitingii bakka kanatti deebinaa jechuudha. Saayit siitingii bakka jedhu kanatti deebinaa ammallee kan isinitti argisiisuuf deemu bilbila keenya keessa wanti adda addaa wanti nu YouTube irraa ilaallu aappii garaagaraatti ilaallu bilbila keessa baay'atee nu rakkisu iddoo kanatti data storage jettu kana isii kanarra al tokko kilik goonaa jechuudha. Akkuma asirra argitan kana an asiin dura keessaa qulqulleessee jira jechuudha. Wanti bilbila keessatti baay'atee nu rakkisu wanti kunniin kan ani yuutuubii keessa deemee ilaalee jechuudha. Wanta ani yuutuubii keessa ilaale waggaa tokkos haa ta'u lamas haa ta'u wanta yuutuubii keessa ilaale asitti walitti qabanuu haala salphaanii iddoo jala jirtu tana dileet al daata jedhu kana dileet bakka tana tuqannee akkanatti kunoo dileet jedha. Dileet daata bakka tana tuqnee ofirraa dileet goona jechuudha. Amma keessaa qulqullaa'ee homa takkaa keessa hin jiranii jechuudha. Bilbila wanti adda addaa keessatti guute waan nu yuutuub irratti sarchi goonu viidiyoo waan nu laallu waan nu viidiyoo daawunlood goonu yuutuub irraa as keessatti walitti qabaa jechuudha. As keessa walitti qabee bilbila keenya ho'isaa jechuudha. Bilbila keenya ho'isa. Wanta bilbila keenya ho'isu balleessa jechuudha. Inni kun immoo inni duratti isin agarsiisu sun immoo beeksisa bilbila irra dhufee nu dararu nurraa dhaabaa jechuudha. Dhibbaan dhibbatti nurraa dhaaba jechuudha. Beeksisa bilbila irra dhufee nu dararu haala kanaan
itti fayyadamaa. Anis wanta nama fayyadu akka isin fayyaduuf isinii hojjedhe. Siitingii kanarra dhuftanii inni biraa immoo akkaataa madaamiin keenyaa nu hordoftu ammallee karaa wasaappiitiin nu hordoftii. Bilbila keenyarra waan adda addaa ilaaltii suuraa maal nama erginee isaan waan hedduu beekanii akka kenna miti. Haala kana immoo lookishinii ofirraa cufuu jedhama. Yoo anama lookishiniin kiyya banaa jira yoo cufuu barbaade immoo asitti deebisa. Kara jalaa kanatti deebisaa jechuudha. Anama cufuu hin barbaanne isin yoo cufuu barbaadan kaameeraa cufuu yoo barbaadan immoo asitti deebisa. Kaameeraa keessan cufuu barbaadan jechuudha. Kaameeraa keessan maal akka isin hojjettanii maal akka isin dubbattanii waan adda addaa bilbila keessan keessa suuraa keessan laaluun akkasuma sagalee karaa wasaappiitiin namaa yoo qabdan madaamiin keessan yookaan kafilli keessan maal akka isin haasoftan maal akka isin nama ergitan sagalee san afaan arabiitiin hiikanii waan namni dubbatu laalanii jechuudha. Immoo asirratti deebisnaa jechuudha. Bakka kanatti deebisnaa jechuudha. Inni biraa ammallee miseenjara nuuf ergamu akka namni sun arguu hin dandeenye bakka jalaa kanatti deebisnaa. Akkana yoo jiraate arguu dandeetti madaamiin jechuudha. Yookaan kafilli keenya arguu danda'a. Akkana yoo jiraate immoo arguu hin danda'u jechuudha. Akkasuma suuraa gaalarii keessallee akkanatti ofirraa cufna akka namni sun arguu hin dandeenye suuraa keenya waan feene bilbila keessaa qabaanne akka namni sun arguu hin dandeenye ofirraa cufna waan hunda isaatu asitti gad deebisna jechuudha karaa jalaa kanatti. Kana fakkaata barnoonni kiyya kan har'aa akka isinitti tolu immoo abdii qaba irraa fayyadamaa laalaa hedduu tokko bareedaadha. Inni kun akka bilbila keenya ho'isneef inni kun immoo lookishinii keenya bakka nu jirru akka namni nu hin beekneef akkasuma kaameeraa keenya viidiyoo yoo nama hin dubbannu maal akka nu dubbannu eenyu wajji akka nu dubbannu akka namni sun nu hin beekneef ofirraa cufuu nu gargaara. Nama ofirraa cufee jira jechuudha. Akka namni nu hin beekne eenyu wajji akka kaameeraan haasa'u viidiyoon akka haasa'u na laaluu hin danda'an jechuudha. Akkasuma karaa wasaappiitiin eenyu wajji akka sagalee qabu eenyu wajji akka haasa'u madaamiif kafilli kiyya na arguu hin danda'anii beekuu hin danda'anii sagalee kiyya jechuudha. Haala kanaan siitingii keessan keessa seentanii kiroomii keessa seentanii haala kanaan waan an amma isin argise kana faayidaa guddaa bilbila keenyaaf qaba jechuudha. Faayidaa guddaa barbaachisuudha jechuudha. Irraa fayyadama hedduu tokko isin fayyada bilbila ho'uu isin gargaara akkasuma beeksisa isin dararuu isin gargaara. Akkasitti irraa fayyadamaa isiniin jedha. Gaafii beekuu isinii deebisuuf yaala barnoota nama fayyada jedhee yaadu immoo isiniif deebisuuf yaala. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota akkana faayidaa qabu jechuudha. Keessumaayyuu ka beeksisaa kun kan nu dararuudha jechuudha. Akkasuma bilbilli illee kan ho'ee nu dararuudha jechuudha. Wanti sadiin namni isin barsiise kun hundi isaatu barnoota barbaachisaa ta'edha jechuudha. Kanaaf bilbilli keenya yeroo hedduu ho'ee nu dararaa osoo suuraallee keessaa dileet goone osoo immoo akkasuma barreeffama waan adda addaallee keessaa dileet goone hinuma ho'aa hinuma nu darara bilbilli keenya hin aallaga jechuudha. Dafee waan nu barbaannu san nuu fiduu hin danda'u hin aallaga. Kanaaf viidiyoo kana isinii hojjedhe akka isinitti tolu abdii qabaa yoo isinitti tolu immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Kanaaf hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee har'aa kana fakkaata asuma irratti xumuraa waan na dhaggeeffattaniif hedduu tokko galatoomaa garuu viidiyoo kiyya ilaalaa hin jirtanii laayikii godhaa hin jirtanii komentis barreessaa hin jirtanii kanaafuu wanta nama fayyadu anillee isin dalaguuf yaada kanaaf isinillee immoo haamilee na jabeessaa isin jedha laayikii godhaa komentii barreessaa kan haaraa taatan immoo sabskiraayibii godhaa kan dura sabskiraayibii na gootan immoo hedduu tokko galatoomaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee isin jedha hordoftoota kiyyaa turtii gaarii baay'ee.